عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفون جرتو نجا فيا كيسني سبسكرايب gochuudhaan wal cinaa dhaabbannu walaa jajjabeessinu isiniin jechuun barbaade. Egaa kan keenya gara afaan barbaannetti hiikkachuu akkasuma barreeffama garaa kan barraa'e fakkeenyaaf namoonni akka kiyyaa odoon baratin biyyarraa baatan kun ifa isin barbaachisa jechuudha. Warri beeytan silaa beeytanii warri hin beeyne barachuun barbaachisaadha. Waliin haa ilaallu. Innis maali? Aappii tokkotu jira. Aappiin Googilis akkasuma Kiroomii keessaa buufachuu dandeettanii. Afaan Ingiliffaanis ni barraa'e akkasuma Amaariffaanis Arabiffaanis ta'e. Fakkeenyaaf Arabni si barreessuu mala. Barreeffama isiin Arabiin si barreessite sanatti gara afaan Oromootitti haaluma salphaan hiikkachuu dandeetta. Aappii kana namoonni hedduun ni beekan. Akka beekanis abdiin qaba. Isin hundi keessanuu ni beektan jedheetanii yaada. Haa ta'u aappii kana waliin ilaallaa. Galatooma viidiyoo kana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun jirtu nagaa fayyaa keessanii ani jira nagaa alhamdulillah. Baga nagaa taatan hordoftoota chaanaalii Obsaatuuf jala warri argamtan welcome baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma Kiroomii waliin haa ilaallu. Kiroomii kanarraa faayidaan inni qabu maali? Akkasuma yeroo iskiriin yaardii seennu afaan keenya afaan Oromoo fayyadamuu danda'amee jira jechuudha. Kiroomiin Ingiliffaan nu barraa'u iskiriin yaardii yeroo seennu gara afaan Oromootti jijjiiranne rakkina jiru hunda waliin ilaaluu dandeenya. Mee garamitti akka gara afaan Oromoo jijjiirannu aappiin kunis hedduu faayidaa isiniif qaba. Meseejii garaagaraa ittiin ilaaluu dandeettanii kallattii Kiroomii yeroo seentan Kiroomii irraafis fayyadamuu dandeettan jechuudha. Hayyamee Kiroomii irra gallee waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf Kiroomii kana erga gala iskiriin yaardii fakkeenyaaf laayivii seenuu erga sarara galee boodarraan fakkeenyaaf iskiriin yaardii haa seennu. Iskiriin yaardii haala kanaan erga seenne laayivii seenuu barbaanne seenullee yoo baachuu baannes gara afaan Oromootti deeffannee waliin ilaaluu dandeenya. Tuqaa sadeen gubbaa kana tuqxan jechuudha. Tuqaa sadeen gubbaa erga tuqxan boodarraan deeskitoop saayitii kana bira ol kuttanii bakka kanatti tiraansiteetal isa jedhutu jira. Isa kana gadi tuqxan jechuudha. Erga isa tuqxanii haala kanaan isinii fida. Bakka kanatti siitingii isa jedhu kana seentanii. Siitingii kanarra erga seentan boodarraan haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Barreeffama kana more languages isa jedhu kana seentan jechuudha. Erga isa seentan boodarraan haala kanaan isinii fida. Oromoo irratti deeffattan jechuudha. Oromoo isa jedhu gadi buutanii jala kana jira. Oromoo isa jedhu irratti deeffattan jechuudha. Oromoo isa jedhu irratti deeffattan ani Oromoo ka jedhu irratti deeffadhee jira waan ta'eef Oromoo isa jedhu irratti deeffattan jechuudha. Fakkeenyaaf mee gara biraati irratti jijjiiree isinitti agarsiisu Ingiliffa yookiin waan barbaaddan irratti haala kanaan Ingiliffa irratti jijjiiruu barbaadda. Fakkeenyaaf Ingiliffi as jira. Ingiliffa irratti yoo deebifne haala kanaan barraa'a jechuudha. Oromoof irratti yoo deebifachuu barbaaddanis isa kana tuqxanii laangoo isa jedhu tuqxanii wal harkiftanii Oromoo ka jedhu jala kana jira. Margina bira gadi kutee kinooti bira gadi kutee dhiifama. Oromoo isa jedhu kun Oromoof irratti deeffattan jechuudha. Haala kanaan iskiriin yaardii feetan yoo seentan akkasuma bakka barbaaddan yoo dhaqxan itti fayyadamuu dandeettanii. Akkaataa itti fayyadamu iskiriin yaardii hunda isaatu afaan Oromootiin nuuf hima jechuudha. Nama fakkeenyaaf seenuu barbaanne seenuu yoo barbaade haala jiru hunda Ingiliffa irraa gara afaan Oromootti nuuf jijjiiree haala kanaan sirrata jechuudha. Kanaaf gadi gara afaan keessanitti deeffadhaa itti fayyadama. Aappii kanas buufadhaa irraa fayyadamaa isiniin jedha. Yoo isinitti tole aappicha kana Google yookiin
pilaastorii keessaa buufachuu dandeettani pilaastara irraa buufadha. Innis hedduu nama fayyada. Haala itti fayyadama isaallee waliin ilaaluu dandeenya. Bakka kanatti Ingilish jedha, garanatti Arabiffaa irra ture yeroo jalqabaatiif anatti Oromoof irraa deeffate. Garanaan Ingiliffaa irraa deebitanii gara isaanuun Oromoof irratti deebiftanii waggoota akka gadi argatu hiitan boodarra haaluma salphaadhaan gara Oromoofiyaatti afaan Oromoo asirra jira. Waan hedduu nama gammachiisu afaan Oromoo irra deeffattanii haala kanaan sirraa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf as keessaa baanume barreeffama miseejii gimeeliidhaan naaf dhufe waliin haa ilaallume. Gimeelii keessa galee waliin haa ilaallu. Mee fakkeenyaaf gimeelii keessa galee miseejii nuuf barraa'e tokko waliin koppii godhannee haa dhufnu. Fakkeenyaaf gimeelii kiyya keessa seena isa kana gadi qabdanii koppii godhatan jechuudha. Koppii namni hin beekne jiru koppii godhatanii fakkeenyaaf erga koppii godhe booda as keessaa baya aappii san keessa dhufa jechuudha. Aappii kana keessa gallaa erga aappii kana keessa galle bakka sarchii kanarratti oggota akka gadi tuutanii quba keessaniin gadi qabdanii bakka peest jedhu kanatu isinii dhufa peest irratti gootanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Kan amma reefu garasitti koppii godhe sun haala kanaan dhufee jira jechuudha. Fakkeenyaaf piinii akkanaa deebi'uuf poostaa itti jijjiiree garas erga jechuudha. Soba seeyanii dura aappiin kun inni kijiba see garuu hin kijibu dhugaadha. Maaliif waan ofii kootiif hojjedhe erga jechuudha. Gubbarratti Ingiliffaa kan reefu garasii koppii godhisanii jara kanatti immoo Oromiffa jechuudha. Haala kanaan naa fide. Lakkoofsa eenyummaa piinii fulbaana tokko teessoo kafaltii adseensii keessatti nuuf kennitee irratti ergaa yeroo ergaa piiniin ergatte teessoo keessan iimeelii kan keessatti mirkaneessuu cuqaasuun booda piinii keessan kaardii keessatti fuula jalqaba adseensii irratti galchuu akkasuma dandeessanii jedhee haala kanaan naa fide jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gammachiisudha. Kanaaf aappii kana gadi buusatii itti fayyadama. Pilaastorii keessaa buufachuu dandeettanii Kiroom irralleen akkasitti haala saniin irratti gara afaan Oromoo jijjiirachuu dandeettanii. Barnoonni kiyya isa kana fakkaata. Like, share, subscribe gochuudhaan maatiin haftaa warri beektan silaa beektu warri hin beekne warri akka kan qoodoon baratiin biyyaa baatan aappii kana gadi buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade. Akkasuma waliif qooda hundi keessanuu garuu aappii kana fayyadamaa jirtanii inni beektan jedheetiin yaada. Kiroom illee haala saniin itti fayyadamaa isiniin jechuun barbaade. Galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Oolmaa gaarii.